qabsoo ummatoota sablammoota biyya kanaatini akka dhufee wantoota hirmaattonni kanaan dura kaasanii anis walii gala yaada amansiisa kan irratti xiyyeeffadhee kaasuu barbaadu heera waliin paartii wal qabate sirni kanaan dura wayidammoo sirna TPLF olaantummaan hoogganamaa turee fi amma haaromsaan booda bakka heerii mootummaa federaalaa fi heerii naannolee qabu yoo ilaallu heericha caalaa tokko wantootaan heer keessatti ta'an tokkoon isaanii fakkeenya sabab sablammoota mirgi sabab sablammoota kophaa baasee leellisu kan faayidaa siyaasaa kan biraa argamsiisuu danda'an jechuudha. Taargeetii isaanii mirgoota sabab sablammoota kabachiisuu qofa osoo hin ta'in faayidaa cinaan kan qaban akkuma kanaan dura pirezenteeshinii keessa ka'ee qoqqoodamiinsa kan bal'isan intarestii dhuunfaasaa kan advaans tolchuu danda'an haal sunitti gaggeessaa ture. Instiid ka ta'uu qabu immoo heerichi mataa isaatti iyyuu selebireet ta'uu qaba ture. Qabsoo ummatootaatiin dhufee waliigaltee ummatootaati biyyi kun immoo uumaa heera kanaati. Naannoleen uumaa heera kanaati. Uumaan immoo uumaa isaa sodaachuu qaba, kabajuu qaba, selebireet tolchuu qaba. Aadaa heera kabajnee sodaannee konsikwensii dhufuun ala aadaa tolfannee heer kan akka kabajamu sadarkaa mootummaatti aadaan akkasii yoo guddate mirgoottan sabab sablammoota hin kabajamu. Gaafiin naannoo ta'u osoo namni hin du'in hin deebi'u. Gaafiin naannolee ofiin of bulchuu osoo inni federaalaa keessa hin seenin daangaa walii ce'uun osoo hin jiraatin hin kabajamu ture jechuudha. Eegi jijjiirama as immoo wanni dhufee karaa kabajiinsa heeratiin qabamu yoo ilaallu faayidaalee reefu kaasa bu'aalee reefu dhufan yoo ilaallu bakka heeraaf kenname irraati waan dhufan na fakkaata. Fakkeenyaaf naannoleen lama dhufuun isaanii akka mootummaatti gatiinis baasisuu hin jira. Garuu heeri kabajamu waan qabuuf wanni tolchuu hin danda'amu hin jiru. Hin kabajita. Afaan Oromootiin kan wal qabatu akka afaan federaalaa ta'u kan barbaadame mootummaa fedhiin qaba sadarkaa poolisii qabatameera. Garuu afaan federaalaa tolchuuf afaan Oromoo afaanota biraas dabalatee afaan federaalaa tolchuuf heerii fooyya'uu qaba. Immediately tolchuu hin danda'a mootummaan. Heerii fooyya'uu waan qabuuf garuu eeguu jira. Eeguun immoo gatii baasaa jira. Gatiin kun immoo kabaja heeratii fi gatii ba'aa jirudha jechuudha. Heerii bakka akkasii qabaachuu qaba. Aangoo shared rule kan innullee yoo ilaalle. Kanaan dura aangoon sadarkaa federaalaatti waliin wal bulchuu jedhu karaa akkuma reefu jedhee faayidaa murna muraasa ta'ee karaa galma ga'uun raawwachaa ture. Amma yoo ilaallamu naannoleen hundi kan keessatti hirmaatan ibi naannolee iyyuu irra darbee sablammoota irra darbee paartilee perspektiivii adda addaa qaban karaa hirmaachiseen aangoon federaalaas sadarkaa naannoottis ta'aa jira. Kanaaf bakki heera qabamu garaagarummaa fideera jechuudha. Kabaji heera qabamu. Ammaan duubatti wanni barbaachisu garuu wanni akka mootummaa kabajamaa jira. Bakki guddaan kennameefii jira. Isa agarsiisuu qaban. Akka mootummaa wanni ta'uu qaba jechuudha. Heerii bakka guddaa akka uumatti ilaalamuu qaba. Amantiilee adda addaatti Baayibilii warri kiristaanaa sodaata uumaa kiyyaadha jedhee kabaja. Quraan warri musliimaa akkasuma kabaja. Biyyi kulleen naannoleen waan isaan heera akkasii kabajuu qabu. Akkasitti leellisuu qabu. Sadarkaa sunitti ilaalamuu qabu. Yoo sadarkaa sunitti ilaalle isa tokko keessa fuunee wanni nu leellisnuuf hin jiru jechuudha. Sodaannee kabajna. Aadaa nuu ta'a. Aadaa yoo nuu ta'e immoo fuulduraaf waliin jiraachuu fi waliigaltee kenna waan ta'eef nu dandeessisa rakkoo guddaa malee jechuudha. Kanaaf achirratti xiyyeeffadhee kaasuu barbaade galatooma.